Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka bakka isaatii jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eeguu kan nu tusku akkasumas saatii kanatti qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf eeyyamaaf jaalala isaadhaan kan walitti nu qabee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun guyyaa darbee barumsa keenya darbeen jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa seensaa jireenyaa fi hojiiwwan kiristaanummaa kan jedhu ilaallee akka turre ni beekama. Achi jalatti egaa walumaa galatti seensadha kan ilaallee hiikkaasaa faayidaa maalii qaba akkasumas dubbii fayyinaa keenya wajjirraan hojiiwwaniif jireenyi kiristaanummaan kun walitti dhufeenya akkamii qabu. Achi keessattis immoo fayyina gara fuulduraatti raawwatamu mootummaa waaqayyoo kan dhaalluuf barbaachisummaan isaanii ammami kan jedhu ilaalleetu kan turre. Har'a immoo guyyaa har'aarraa kaasnee gara fuulduraatti egaan kallattiimaan gara barumsoota kanaatti kan seennudha. Mataa keenyaaf kan ta'an jireenya keenya keessatti kan of ilaalluudha. Saatii boqonnaa kanarraa kan jalqabnee kan kaasnu. Kanaafuu sirriitti hubachuun sirriitti dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Boqonnaa lammaffaadha har'a kan eegallu. Boqonnaan lammaffaan hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhudha. Yeroowwan darbanis boqonnaawwan barachuu qabnu yeroo ilaalle ni yaadattu. Boqonnaan lammaffaan hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa jedhu as keessatti kan barannu ta'a jechuudha. Egaan boqonnaa kanaan maal barannaa? Hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa akkasumas hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan ta'an maalidha kan jedhu boqonnaa kana keessatti tuqaawwan muraasaa kan barannu ta'a jechuudha. Kan jalqabaan seensa seerota waaqayyoo kan jedhu ni baranna. Seensa seerota waaqayyoo ni baranna. Kan lammaffaan immoo abboommiiwwan kurnan kakuu moofaa keessatti waaqayyoo karaa Musee saboota addunyaa hundumaadhaaf kan kenne ni baranna. Kan sadaffaan immoo lallaba tulluudhaaf seerota wangeelaa warreen biroo. Inni kun immoo galannii fi ulfinni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos foon keenya uffatee yeroo mul'atu raawwachuudhaan calliseetu dubbachuudhaan qofa osoo hin taane raawwachuudhaan kan inni nuuf kenne waan ta'eedhaaf guyyaa har'aas kan ittiin jiraannu jireenya keenya kan ittiin ilaallu waan ta'eef isaan kana sadaffaatti ni kaasna. As jalatti egaa wantoonni baay'een ni jiru. Gooftaan keenya lallaba isaa tulluu irratti kan inni barsiise wangeela Maatewos boqonnaa 5 irraa kaasnee kan argannu jechuudha. Keeyyata qajeeltotaa ni ilaalla. Akkasumas seerota wangeelaa ja'an ni ilaalla. Xumura irratti immoo firiiwwan hafuuraa kanneen jedhaman ilaalle boqonnaa kana ittiin xumurra jechuudha akka fedhaa fayyaa waaqayyo yoo ta'e har'a kan jalqabnu kutaa jalqabaa kan ta'u seensa seerota waaqayyoo kan jedhu ta'a. Seensa seerota waaqayyoo kan jedhu ta'a. Egaan barumsa kanaan jalqabumarraa kaasnee ilaalaa akka turre waaqayyoo nama bifaaf fakkeenya isaatiin uumeera. Bifaaf fakkeenya waaqayyoo jechuun maal akka ta'e boqonnaa jalqabaa keessatti kutaa jalqabaa irratti kan ilaalle dudduuba deebinee argachuu ni dandeenya. Achi jalatti bal'inaa wanta ilaalleef jechuudha. Uumamtoota uumaman keessaa immoo waaqayyo waliigalatti uumama 22 uumeera. Uumamtoonni 22 kana keessaa addatti namnii fi ergamoonni waaqayyo uumaa isaanii qulqullummaadhaan galateeffachaa mootummaas akka dhaalaniidhaaf kanneen uumamanidha. Uumaa isaanii qulqullummaatiin tajaajiluudhaan jechuudha. Mootummaas akka dhaalaniif bakka kaawwaman yeroo muraasaaf akka jiraatanii booda kan bara baraa kan taate mootummaasaa akka isaan dhaalan qofaaf kan uumamanidha. Isaan kun akkasiif uumaman yeroo jennu waaqayyoo isaan irraa tajaajila addaa yookiin kabaja addaa barbaadee osoo hin taane akkasumatti kabaja isaaniidhaaf namas haa ta'u ergamootas akkasumatti kan isaaniifdha malee kan taasise inni namaaf ergamoota irraa tajaajila biraa barbaadee miti.
Dursee Waaqayyoo dhala namaa yeroo uumu dandeettiidhaaf seera inni ittiin wanta gaarii raawwachuu danda'u laphee isaa keessa isaaf kaa'eera. Nama qofaa osoo hin taane ergamootaafis akkuma kanaati. Kun maal agarsiisa? Namni nama ta'uusaa qofaadhaaf maal ni beeka? Gaariidhaaf hamaa adda baasee ni beeka jechuudha. Abboonni keenya waggoota 4,000 jiraachaa turan Musee dura kanneen turan gara fuulduraatti ni kaasna. Seerri isaaniif barreeffame osoo hin jiraatiin akkasumatti gaariidhaaf hamaa adda baasuudhaan maal taasisaa turani? Beekaa turan jechuudha. Darbaniis immoo raawwachaa turan. Kanaaf namni akkasumatti nama ta'uusaa qofaadhaaf maal qaba? Seera laphee isaa keessa kan isaaf kaawwame ni jira jechuudha. Kanaaf namni cubbuudhaa fagaatee uumaa isaa gammachiisaa akka jiraatuuf kan uumamedha malee seera barreeffame dubbisaa kun cubbuudha kun cubbuu miti kana raawwadhu kan ammoo raawwatiin kun gara uumaa keetti si fida kun immoo daandii diiyaabiloos si qabsiisa kan jedhu isaaf barreeffame sana dubbisaa akka jiraatuudhaaf seera sanaan akka inni geggeeffamuudhaaf miti. Akkamittidha? Akkasumatti yaada isaadhaan sammuu isaadhaan laphee isaadhaan seera qabaatu sana ordofee uumaa isaa akka galateeffachuuf akka uumaa isaa tajaajiluudhaaf darbees immoo akka uumaa isaa gammachiisuudhaaf malee seerota dubbisaa akka inni jiraatuudhaaf miti. Kana yeroo jalqabaadhaaf kitaaba qulqulluu kan barreesse Henook kitaaba isaa Boqonnaa 19 lakkoofsa 28tti haala nama ajaa'ibsiisaan ibsee ni arganna. Maal jedha? Akka ergamoota Waaqayyoo qulqulloota ta'anii jiraachuudhaaf malee namni hojii akka kanaadhaaf hin uumamne ture. Halluu diimaaf halluu gurraachaan amantaa isaanii akka isaan jabeessaniidhaaf hin uumamne jechuudhaan waa'ee kana dubbateera. Jalqaba Waaqayyoo ogummaa barreessuu kan dhala namaadhaaf kenneera. Garuu barreessuun kun iyyuu kan kennameef akka inni ittiin amantaa isaa barreessee seeronni kun sirriidha sun immoo sirrii miti jedhee akka inni dubbisaa jiraatuudhaaf osoo hin taane akka ergamoota Waaqayyoo akkasumatti akka inni Waaqayyoon kabajee Waaqayyoon gammachiisee akka inni jiraatuudhaaf jechuudhaan dubbateera jechuudha. Akka ergamoota Waaqayyoo yeroo jedhu maal jechuuti? Ergamoonni Waaqayyoo egaa wanta dubbisan hin qaban qulqullummaadhaan Waaqayyoodhaan kanneen amanan yeroo har'aa lakkoofsaanii hin beekamne nagadii yookiin immoo gosoota 99 kan ta'an kitaaba dubbisan hin qaban. Kitaabni qulqulluus haa ta'u seerri barreeffame tokkos hin jiru. Akkamitti jiraatu? Akkasumatti uumaa isaanii gammachiisaa ni jiraatu jechuudha amma dhufaatiin lammaffaatti. Dhufaatiin lammaffaa booda immoo mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Egaan namnis akkuma ergamoota kana seerri osoo isaaf hin kennamin kan barreeffame osoo hin jiraatiin akkasumatti uumaa isaa gammachiisaa akka inni jiraatuuf ture kan uumame jechuudha. Waaqayyo garuu kana nama addatti jaallachuu isaadhaan maal taasiseera? Yeroo isa uumullee abboommii isaaf kenneera. Abboommii jalqabaa kan jedhamu Waaqayyo abboommii Addaamiif laate. Abboommiin kun ammas abboommii kana dubbisaa abboommii kana barachaa akka inni jiraatuudhaaf osoo hin taane keessumattuu jaalala guddaa Waaqayyoo Addaamiif qabu akka ittiin ibsuudhaafidha malee wanta biraadhaaf miti. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 dubbisuun maal jedha? Waaqayyo gooftaanis muka gannata keessaa hundarraa ni nyaatta. Haa ta'u garuu mukittii gaarii fi hamaa adda baastee kan beektu sana hin nyaatiin. Guyyaa isheerraa nyaatte du'a duutachuudhaan kanatti mee lafa kaayechuudha. Abboommii kana Waaqayyoo dhala namaadhaaf kan kenne dhalli namaa abboommii kana darbee mootummaa isaa dhiisee akka inni bahuudhaaf osoo hin taane Waaqayyoo jaalala guddaa Addaamiif qabu ibsuudhaaf akkasumas immoo carraa gurguddoowwan Addaam uumaa isaa akkamitti jaallachuu akka qabuudhaaf carraa addaa Addaamiif uumuudhaaf malee Addaamiidhaaf miidhuuf miti. Walumaa galatti manni kiristaanaa keenya abboommiiwwan kun sababa afuriidhaaf akka isaan kennaman ni barsiifti. Sababoonni kun arfan kan jalqabaa namni fedhii bilisaa guutuu kan ta'e akka inni qabu ibsuudhaafidha. Waaqayyoo Addaamiin erga uumee booda dirqama mootummaa koo gannata keessa jiraadhuuti booda immoo mootummaa koo dhaali kan jedhu isaaf hin laanne. Maal jedhee kenneefi kana yoo taasiste yoo nyaatte du'a duutaa yoo kabajje garuu ana wajjiraan bara baraaf jiraattaa kan jedhu fedhii bilisaa kenneef jechuudha. Kanaafuu sanatti fayyadamuudhaan Addaam fedha isaa raawwachuu ni danda'a malee Waaqayyoo dirqama kana taasise kan jedhu nuufis haa ta'u Addaamiifis kan laate wanta hin qabneef sun namni fedhii bilisaa akka inni qabu ibsuudhaafidha. Kan biraan immoo namni kabajamaa ta'uusaa ibsuufidha. Kabaja guddaa kan qabu namni guyyaarraa akkuma beekamu adiraa gurguddaa kan kennu nama amanuttidha. Nama kabajutti malee nama hin kabajnetti nama hin amanamnetti adiraan kennatu. Kanaaf Waaqayyos abboommii koo kana namni kun naaf eeguu danda'a naaf kabajuu danda'a jechuudhaan maal taasise abboommii kana Addaamiif kenne jechuudha. Kanaaf namni kabaja guddaa qabaachuusaa kan agarsiistudha abboommiin kun.
kan biraas immoo addaam jaalala uumaa isaadhaaf akka inni ittiin ibsu carraa biraa isaaf uumuudhaaf jedhee Waaqayyo abboommi kana kenneera. Egaan Waaqayyo Addaamiin amma kanatti kabajee jaallatee uumeera. Uumama hundumaarraa addatti harka isaadhaan qaqqabee uumamtoota hundumaa erga uumee bakka Addaamiin barbaachisu wanta hundumaa erga uumee booda Addaamiin immoo akka keessummaa kabajamaa waamee fideetti galcheera. Gannata bakka qulqulleetti isaaf kenneera. Akka bifaaf fakkeenyaatti isa uumeera. Kun hundumtu jaalalli Waaqayyo kun Addaam immoo uumaa isaa kanaadhaaf akkamitti jaalala ibsuu danda'a? Jaalala Waaqayyo akkamitti deebisee Waaqa akkasa jaalate kanaafidhaaf jaalala akkamii ibsuu danda'a kan jedhu carraa kanadha kan Waaqayyo uumeef. Carraa akkamii abboommi isaa kana yoo eege Waaqayyoon kabajuu isaa kan ibsudha. Waaqayyoon jaalachuu isaa kan ibsudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo tokkos carraa addaa Addaamiif uumuu isaa kan ibsudha. Kan xumuraa immoo Addaam uumama ta'uu isaa. Waaqayyo immoo uumaa ta'uu isaa yeroo hundumaa akka inni hin daganneefidha. Kan isaan olee akka jiru seera isaatiin beeka. Seera kana yoo kabaju anaan ol kan jiru Waaqayyoodha. Uumaan kun na uume kanaaf kenneera waan ta'eedhaaf kana kabajuun qaba jedhee yeroo kabaju uumaan isaa ol jiru akka jiraatu kan ibsudha jechuudha. Kanaaf seerota kana hundumaa seeratti tokkittii kana Waaqayyo sababoota kanaadhaaf Addaamiidhaaf kenneera jechuudha. Haa ta'u garuu Addaam seerota kana dagachuudhaan akkasumas sababoota Waaqayyo seera kana isaaf kenne dagachuudhaan maal taasiseera? Seera tokkittii sana cabsee Waaqayyo irratti yoo jalqabaadhaaf cubbuu raawwachuu dandeera jechuudha. Egaan Waaqayyo walumaa galatti namni seera laphee isaa keessa kaawwame fayyadamee akka isa gammachiisu haa taasisu iyyuu malee namni garuu akkas ta'e argamuu hin dandeenye. Seera laphee isaa keessa jiru qofaan akka inni Waaqayyoon gammachiisu, akka inni Waaqayyoon amanu, akka inni daandii qulqullummaa qabatee mataa isaa irrattis haa ta'u nama irratti cubbuu akka inni raawwanne, mataa isaadhaafis namoota biroodhaafis gaarummaa akka inni raawwatu taasisee Waaqayyo waamuu malee namni garuu kana dagatee daandii sana keessaa ba'uu dandeera jechuudha. Gosoonni cubbuu osoo hin barreeffamin akkasumaan yaada namaa keessaa kan turan kun isteeppiin deemsa keessa maal ta'aa dhufanii gara jireenya dhala namaatti seenuu jalqaban jechuudha. Cubbuuwwan kun hojjetamuu jalqaban. Namni akkasumatti cubbuuwwan osoo hin beekamin inni garuu ofuma isaa cubbuu eegaluu jalqabe jechuudha. Kana kan ilaallu namoota warreen jalqabaa Addaamiif waan maal agarra sobni akkasumas hawwiin isaaniin jalqabuusaa. Diiyaabiloos yoo jalqabaadhaaf soba eegaleera. Garuu gara dhala namaatti yeroo dhufnu immoo sobni jalqaba kan dubbatame eenyuun karaa Addaamiif Hewaaniinidha. Addaam maal jedhe? Waaqayyoo maaliif nyaatta yeroo inni jedhu seexanatu boofatu na dogoggorsiise jechuudhaan dubbateera. Kun garuu sobadha. Addaam hin nyaadhu jechuudhaaf fedha guutuu osoo qabu aba'uun na dogoggorsiise jechuun sababa biraa fiduun sirrii miti jechuudha. Hawwii mootummaa Waaqayyoo hawwuu, hangoo Waaqayyoo hawwuu, hangoo waaqummaa waaqa ta'uudhaaf hawwuu jechuudha. Kun isaaniin jalqabeera. Ajjeesuun immoo Qaayiliin eegaleera. Qaayil immoo obboleessaa maal taasiseera? Aabeliin ajjeeseera ofuma isaa jechuudha. Duuti Waaqayyoo hin uumne. Akkasumatti garuu namni ofuma isaatii waame jedhee Salomoonis dubbateera. Heenookis dubbataniiru qulqulluun Heenook. Waaqayyo du'a hin uumne. Du'a kan fideedha namatu waamee gara jireenya isaatti galche. Ofumaa jechuudha. Kanaafuu du'a kan jalqabsiise namadha jechuudha. Dhala namaa ofuma isaa cubbuu kana eegaluu jalqabeera. Dabarrees immoo yoo ilaalle ijoollee Seetiif ijoollee Qaayiliin immoo ejji eegalamuusaa. Keessumattuu bakka tulluu qulqulluu kan jedhamurra jiraachaa kan turan ijoolleewwan Seet gara ijoollee Qaayil ijoollee namaa warreen jedhamanitti gadi bu'uudhaan babbariidoo ta'uu isaanii arganii of fudhachuudhaan ejji akka isaan eegalan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Ejji jalqaba karaa isaanii karaa seera waan taaniin akka inni eegalee kitaabni qulqulluun dhugaa ba'achuudha. Darbees immoo saala wal fakkaatuun namoonni Sodomii fi Gomoraa irraa kaasee cubbuuwwan kana akka isaan raawwatan kitaabni qulqulluun ofuma isaa dubbataa jechuudha. Kanaafuu cubbuuwwan kun namni ofuma isaatii waamee gara jireenya isaatti kan galchedha malee Waaqayyo cubbuu gosa tokko nama wajjirraan hin uumne jechuudha. Haala kanaatiin cubbuuwwan dadarbaa dhufanii walumaa galatti dhala namaa gara jireenya dhala namaatti galuudhaan dhala namaa Waaqayyo irraa fageessuu eegalan jechuudha. Walumaa galatti hanga bara Museetti kan jiru naannoo waggoota 4,000 yeroo ilaallu dhalli namaa yeroowwan sana wantoonni dubbifaman osoo hin jiraatin akkasumatti seera Waaqayyoo irraa isaaf kennameen akka inni geggeeffamuudhaaf Waaqayyoo erga taasisee booda kana booda garuu namni seera sana fayyadamee Waaqayyoon gammachiisuu waan hin dandeenyeef Waaqayyoo maal taasise
seera barreeffamaa karaa Musee dhala namaadhaaf kennuu danda'eera jechuudha. Seerri kun egaa kan kenname dhalli namaa seera lapheedhaan fayyadamuu waan hin dandeenyeefidha. Sana fayyadamuu waan hin dandeenyeedhaaf Waaqayyoo seera maal kenne? Seera barreeffamaa karaa Musee saboota isaa hundumaadhaaf dabarsee kennuu danda'eera jechuudha. Kanas maal jedha qulqullichi Yohaannis afaan warqee? Dhalli namaa seera lapheedhaan jiraachuu yeroo dadhabu, dhalli namaa seera lapheedhaan jiraachuu yeroo dadhabu Waaqayyo seera barreeffamaa kenne. Seera barreeffamaadhaan jiraachuu dadhabne immoo nuuf wayyoo jechuudhaan immoo dubbateera. Seera lapheedhaan jiraachuu warreen dadhaban maal kenne? Seera barreeffamaa laate. Erga sanaas ammas ofiisaa mul'achuudhaan seera biraa nuuf laate. Seerota kakuu haaraa jechuudha. Isaan kun hundumtuu raawwachuu yoo dadhabne nuuf maal haa ta'u? Nuuf wayyoo jechuudhaan dubbateera jechuudha. Kana booda gaa namni seera dubbisuun cubbuurraa fagaachuu akka qabu karaa Musee seeronni kun isaaf kennamanii jechuudha. Seerota kana dubbisuudhaan ammas namni maal taasisuu danda'e? Sana keessa darbeellee cubbuu dhiisuu hin dandeenye ammas. Osuma dubbisuu jechuudha. Keessumattuu seeronni kakuu moofaa kun nam tokkollee kan raawwate hin jiru jedhee manni kiristaanaa keenya abboonni ni barsiisu. Musee mataasaa yoo fudhanne Musee illee seerota kana hunda isaanii raawwachuu hin dandeenye. Gara dhumaarratti maal ta'eera? Mataasaa ololoof qabuudhaan du'uusaadhaaf sababa kan ta'e sanadha jedhamee amanaman. Kanaafuu eenyuyyuu seera kana raawwachuu hin dandeenye, eenyuyyuu akka Waaqayyo barbaadutti seera sana dubbisee illee jiraachuu hin dandeenye jechaadha. Kana booda ammas galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya foon keenya uffatee amma immoo mul'achuudhaan seerota adda addaa amma immoo ofiisaa raawwatee nuuf laate. Kun immoo seera akkamiiti? Ofii raawwachuun jechuudha. Malee akka warreen kakuu moofaa sana osoo hin raawwatiin karaa Musee kan kenname. Osoo hin raawwatamin karaa Musee gara namootaatti kenname erga sanaas immoo raawwatamuu hin dandeenye jechuudha seeronni sun. Kanneen kakuu haaraa garuu gooftaan keenya maal taasise? Ofiisaa raawwachuudhaan isinis raawwadhaa jechuudhaan wareegamummaan ni jira. Qabsuuloonni adda addaa diiyaabiloos wajjin qabsuun ni jira. Fedha foonii bituun ni jira. Kun hundumtuu Waaqayyo ofuma isaatiin raawwatee gooftaan keenya sinis immoo haala kanaatiin taasisaa jechuudhaan dhala namaadhaaf kennuu dandeera jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti seeronni kun jalqaba Waaqayyo sammuu namaa keessa kaa'ee kan uume. Kana booda immoo Waaqayyo namni yeroo jiraatu jireenya isaa keessatti dubbisaa akka inni jiraatuudhaaf akka hin taane. Namni geggeeffamuu kan qabu akkamittidha? Akkasumatti seera Waaqayyo irraa isaaf kenname malee sammuu isaa keessa kan jiru malee wanta barreeffame dubbisaa akka inni jiraatuudhaaf akka hin taane jalqabarraa kaasnee kan ilaalaa turresadha. Erga sanaa immoo sanaanis deddeebi'uu hin dandeenye namni. Baroota adda addaatti cubbuuwwan gurguddoo raawwatamaa turan. Kan akka bara Noo'ifaa kan kaasnu yoo taane, kan akka bara Sodoomiif Gomoraafaa. Kun yoo taasifamu Waaqayyo maal taasisaa ture? Isaan yeroo isaan cubbuu raawwataman sana wajjirraallee adabbiiwwan gosa adda addaa adabaa ture jechuudha. Adabaa ture. Erga sanaa immoo barreeffamaan bara Musee waggoonni 4,000 erga darbanii booda maal kenne? Seera barreeffamaa kenne jechuudha. Seerri barreeffamaa kun gammoojjii Siinaa keessa yeroo itti geggeeffamaa turan saboonni Israa'el abboommiiwwan kurnan kan jedhaman tulluu Siinaa irratti kennamaniif jechuudha Waaqayyo irraa karaa Musee. Kanaafuu barumsi keenya kutaan boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaarraa kaasnee kan itti fufnu abboommiiwwan kurnan kan ta'an jechuudha. Abboommiiwwan kurnan tokkorraa kaasnee amma 10tti ni ilaalla. Erga sanaati immoo gara kakuu haaraatti dhufnee barumsa gooftaa keenyaa akkasumas lallaba tulluu jedhamuudhaan kan beekamu achi keessaatu seerota kakuu haaraa kanneen jedhaman kan ilaallu kan ta'udha jechuudha. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.